Kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya kan jaalalaaf kabajaa laf jirtan maratti sinaa ga'u. Haalli magaalaan Makkannaa keessa jirtu jiraataa achii tokko waliin gaafii deebii goone jirra. Innilleen haala magaalattiin keessa jirtu bal'inaan nuuf ibsee jira. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turan gamanumaan affeerraa keenya. Aloo, salaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa fayyaa? Bareeda akkam jirtan? Jirra muhee callaan jedhama raadiyoo madda nageenyaarraan si bilbila waan haala ammaa naannoo Makkannaa kana waan irra jiru isinirraa iyyaafachuuf jecha. Ayyee galatoomatiin jenna warra madda nageenyaa rakkina uummata keenyaa duuba buute inni bira oodha. Gama keenya hawaasa biraan ga'uudhaaf hedduu galatoo. Ayyee ulfaatu isinilleen rabbiin sinaa jajjabeessu jecha mee haalli akkuma beekamu lolli bu'ee yeroo lola bu'ee as gaa namni adda durummaan lolli bakkitti eegales magaalaa Makkannaa koo haxaayii kajaan kana haa ta'u mee haalli magaalli Makkannaa keessa jirtu yeroo ammaa kana akkami mee haala kamirra jirti? Magaalaan Makkannaa dhugaadha. Walitti bu'iinsi humna daa'ima haaraa fi hawaasa guddinaa taasifame magaalaa baay'ee guyyaa san akka jibduu hiriiramtee dhiigan hedduutullee keessatti dhangala'ee akkuma hundi keenya hawaasni keenyallee beeku wanti yeroo hedduullee taatee walloo guutuu waliin geessu yoo toltellee ammoo bakka ishiin irraa toltu magaalaa Makkannaa yookaan haxaayyaa jechuun ni danda'ama. Akkuma hawaasa keenya hundeessee akkasuma hunda wal dhaqqabsiiftee rakkoon handuun qabatee hanga mudate hawaasni keenya mudatu qabaamtee diina uummata waliin jiraataa ture sababa siyaasatiif jecha yookiin sababa aangootiif jecha fayyadamiinsa haala yerootiif jecha uummata kanallee walitti diina taasisanii kana itti aansuudhaan uummanni keenya siyaasaa isaanii dhabuudhaan uummanni amaaraa siyaasan isaa mo'achuu dhabuudhaan uummata keenya gama meeshaa dhukkaasaa yookiin ammoo ludhaan achitti gaafachuudhaan hawaasa keenya yeroo hedduurra turanii garuu guyyaa deengaddaadhaa akkuma irra aanin toran jechuudha. Akkuma hawaasni keenya ofirraa dubbisanii akkasitti namni nama isaa dhaabee jira jechuudha. Sababa uummata kanaatiin uummanni kun yeroo ammaadhaa hanga dhaabbatu fi baay'ee jedhaatti gara inni kan dheeraa waliin jiraataa ture jechuudha. Osoma akkanatti jiraatanii uummanni keenya ammallee nageenya barbaaduudhaaf yeroo hedduu akka waan nageenyi uummata keenya qofaa bu'aa qabu uummata keenya kan itti dhiyeenyallee walitti dhiyaatanii uummata kana akkana kana keessatti maqaa keenyallee balleessanii akkasuma immoo nullee akka uummanni kun waliin jira moo jara sanii waliin jira jennee abdii irraa hin horanne nu taasisa jechuudha. Kanaafuu magaalaa Makkannaa gabaabumatti ammaaf akka nama hantuutaa fi basheetti gamaa gamana dhaabbatanii wallaalaa jiranii haga ammaa Oromoo fi Amaarri karaa gubbatti yoo kan wal ga'an taate malee kan wal keessa jiraatan hin jiru jechuu barbaadeeti. Hayyee gaa'ee ulfaadhu dhugaadha siyaasaaf jecha uummata yeroo dheeraa wajjin turaate addaan walitti diinessanii mee haalli yeroo ammaa kana miidhamni yeroo solola sanii wal qabatee achirra gahe hoo maal fakkaata? Namoonni miidhaman yeroo ammaa kana haala kamirra jiran? Akkuma duraatti tokkotti buqqaatonni hedduun isaanii qabeenyaa fi manneen isaanii jalaa barbadaa'uudhaan yookiin ammoo manni isaanii ollaa uummata amaaraa ta'uudhaan hedduun isaanii rakkoo guddaa irra kufanii jiran jechuudha. Rakkoo sana ammoo dandamachuudhaaf jecha gara saba isaanii baqatanii saba keenya wayyaa waliin beelonna waliin dhumna mana keenyaa keessatti uummanni kun nuuf fitin janii gama uummata eegatee deebi'anii uummanni biyya keenya akka godina keenyatti uummanni keenya hedduu haa galatoomu hedduu haa kabajamu haga qaamni mootummallee hawaasni keenyallee alaa dhaqqabuun hundoota aanootaa irratti gargaarsa godhanii fi hedduu haa galatoomanii jenna. Akkasuma immoo itti dabaluudhaan uummanni aanallee haga har'aadhaa bakka kaanittillee
hawaasa irratti kadha hoosumaa jiru kaawwan ammoo kan hedduu wajjin dhaabbatanii hawaasa kanaaf waan gamadanii geesse guutuu guututti illee uummata kana gammachiiftee waan isaan abdii akka tahetti uummata kana godha. Tajaajilanii uummanni kun ammoo ammaaf yaaddoon isaanii wanti guddaan jechuudha qabeenya manaatiif osoo yeroo ammaa kana keessatti boonni biyya keenya keessatti uummanni kun kaawwaluu qaba. Wanti kun hundi miidhaa dhala kan nyaata isaa qabu beellada isaadhaa ittiin sooran fa'aadha. Afaan kun yookaan afaan ofitti qabanii yeroo ammaatiif jabanatan haga tokko bira geesse jechuu barbaade. Obboleessa keenya duba amma namoonni buqqa'anii amma gara fira isaanii deeman kun bakka takkatti walitti qabamanii tajaajilamaa jiran moo hundinuu akkuma itti mijateen bakka garagaraatti bibintinanii jiraachaa jiran? Yeroo ammaa kana keessatti wanti nullee beekamu immoo inillee hundinillee beekuu qabu jechuudha. Hawaasni keenya hedduun isaanii warreen buqqa'an yookaan ammoo qabeenya isaanirraa buqqa'an irra baay'een isaanii sabaan akka sadacha ta'e mul'ata jechuudha. Uummanni kun immoo duraan uummata magaalaa keessa jiraataa ture. Magaalaa kana keessatti uummata ollaa isaanii malee saahibba yookaan ammoo nama biyya qawwaan naannoo isaaniitiif yookaan ammoo akka sadeen makkeenyatti nama keessaa biyya kan nama muraasa waan taateef uummanni kun ammaaf mana barumsaa qofa keessatti argama. Bikka biratti bikka godhachuu hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti uummanni kun uummatuma keenya yeroo mootummaa Haile Sillaasee keessa Minilik keessa Tewoodiroos keessa afaan irraa mulqame akka ta'e gaanii yaadatama. Maqaan garaagaraa itti mogga'ee uummata keenya walitti diina godhuudhaaf yeroo hedduu irratti dabaree irratti dalagame. Haa ta'u garuu uummanni kun oggaa ilaaltan hegereen isaanii maal fakkaata duba oggaa ilaaltan yeroo kee deemtanii uummata kana ilaaltan? Uummanni kun wallaahi hedduu nama yaaddessa akkuma duraan si kaasuu yaadetti jechuudha. Maal jennaan saddeettiyoon jiru uummata afaan ollaa fayyadamee duraan mootummoonni turan hundi uummata kana miidhaadhaan gahaa turan uummata kana waliin beekamaan jiraataa turanii amma deebi'anii yookaan gama baadiyyaa ta'an taate gama baadiyyaatti nama waan hin beekneef rakkoon isaan mudata jechuudha malee uummanni kun sabaan keenya jechuu barbaadetti jechuudha. Akkasuma uummanni kun yeroo keessa deemtu wallaahi hedduu waan garaa nama raasu jechuudha. Maatiiwwan isaanii akka waan biyya Sooriyaa sanii wal fakkaatu jechuudha. Yoo ati kan deemtu taate xiqqaa guddaan isaanii waan amma nyaadhu yookaan mana amma afaan kiyyatti of qabu natti kenne jechuudhaan namoota karaa yaan hedduu isaanii irratti ijoolleen harkata laafuudhaan nama karaa yaan irraa maallaqa kadhatte jechuudha. Na rabbiin laaffisee kennee fi kaawwan illee immoo akkasumatti uummata kanaa rabbii ofii kadhatee fi bira dabra jechuudha. Uummanni kun gama fuulduratti wallaahi yoo kana bikka godhamee fi hawaasni kun gadi hin teessifamne yookaan ammoo hawaasni keenya bira dhaabbannaa sooshaal miidiyaa qofa osoo hin taane bira dhaabbannaa qaamaa taate akkasuma immoo dabaree koomintii fi dabaree sheerii qofa taatee qilleensa gubbatti qofa hawaasa keenya waliin akka waan jiranii fakkaatanii yoo gadi bu'an ammoo miidhaa hawaasni kun itti jiru akka waan itti gammadanii fakkaatuun isaanii bareedaa miti jechuudha. Kanaafuu qaamaa fi qalbiin hundi isaaniitu duukaa bu'anii hawaasa kana akka isaan jireenya ofii gaariitti illee deebi'anii ittiin gammadan ni godhan jechuuf osoo hin taane akka isaan lubbuun isaanii yeroo ammaa kana keessatti du'arraa baraaramu uummanni keenya illee akka bara dhaabbatu uummata kanallee immoo akka jirra jechuun agarsiifnu akkasuma immoo gaddiinas hamidee cabsinee ittiin nuti hin qofanne gochuu qabnaa jechuu barbaade. Galatoomii obboleessa keenya waan dansaa dubbattee akkumatti jechuuf yaaltatti gaa yeroo ammaa kana gargaarsi jedhamee ustaazonni ulamaa'onni jedhamanii magaalaa Kamisee keessatti akka jiran akkaantii bananii mallaqni gara miliyoona 1 fi miliyoona 2 bira dhaqaa jiran natti fakkaata waan laalu
ummata saniinoo maal jetta ummanni sunoo maal gochaa jira ganda kee deemanii barreessaa jiran moo akkuma jette sooshaal miidiyaa irratti waluma mallaqatti walii qaban lallabaa jiran moo deemanii koreen addaan wal filtee ganda kanarra deemanii ummata kana qoratanii galmeessaa jiran nuti koree akkanaarraa walitti dhufna jedhanii. Wallahi nuti ofii keenyaadha umma bokko illee ummanni keenya illee koree sooshaal miidiyaa yookaan qilleensa gubbaarratti agarru malee koreen ijaaramtee hawaasa kana si waliin jira jettee abdii qilleensa gubbaatti dubbatan irratti mul'ifte kulleen agarree gama mammaa haga tokko immoo tattaanfiin akka waan irra jiru fakkaata jechuudha. Koreewwan kun ammoo amaanaa fudhatanii taa'aa jiranii amaanaa kana afaan qofa dubbatanii akka hin luugamne jechuun barbaada. Akkasuma immoo ummanni keenyallee waan kana akka nama saree duratti dabruu fuudhee achi dabree osoo hin taane akka wanti sun duukaa bu'amee hawaasa san bira ga'amee ragaadhaan akkasuma immoo waan quubsaa hawaasa sanillee gammachiisee yaada isaanillee haamilee isaanillee itti horuu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Ummanni kun maqaadhaan yoo kana amma dubbataman taatellee amma hagam ummanni keessa jirutti waan kanaan arginu qabu haga dandeenya kan ganda keessatti gara jiran haroonni haala amni mana walitti bu'anii itti kennaman malee kan koree dhaabbatan kan hawaasa kana waa godhaa jiran jedhee akkasuma immoo hojjetaa jiran jedhee olii argee isaan irraa dubbatu tokkollee hin qabu jechuu barbaade. Okay, guyyaa har'aa itti gaafatamaa waraana uummata keenya irratti badii raawwate kunii fi kantiibaan magaalattii makkanna walgahii geggeeffatan oduun jettu nu geesse. Inni kunoo akka kamitti walgahiin kun maal irratti xiyyeeffateeti gattaame wanti achi jedhetti achi keessatti jedhame hoo wanti nuu kaaftu jira wanti ati dhageesse. Dhugaadha guyyaan har'aadhaa walgahiin dhugaadha geggeeffamuun isaatii walgahiin suni bifa komiin addunyaa gubbatti mul'atuudhaan bifa hawaasni amaarallee miirachi keessa galuudhaan walgahii hatattamaa yaamanii itti gaafataman biyyooliidha kantiibaa magaalaa Hadhaayyee bira dhufuudhaan hawaasa naga'aa kan nagaya waliin qabu kan booressaa jiru akkasuma immoo maqaa waraana duraan kabajamaa jiru kanallee kan fokkisaa jiru kan addunyaan illee akka xiyyeeffannoo nutti kennitu kan godhaa jiru. Itti gaafatamaan situ waan akkana hojjeta jechuudhaan akeekkachiisa kennee itti dabaluudhaan ammallee qondaalaan kun akka jedhanitti atiin kun nu qaqqaba jechuudha akka lubbuu teessan baraarru waraana eegine malee waan kana hunda addaan qulqulleeffannee qorannee hunda addaan baafannee isinitti ergineeti miti waan kana immoo akka waan nuti isin deeggarru isinitti hin fakkaatin jechuudhaan. Itti dabalee akkasuma immoo itti dabaluudhaan qondaalaan kun ummanni keenya kun baga ummanni walloo kun walloo keessa jiraatan silaa osoo bakka biraa jiraatanii ummata kana kan itti boonu ta'a maaliif ummanni kun Itoophiyaa keessatti argamuudhaaf anaa gammachuu tokko jechuudhaan qondaalaan sunillee haga tokko hawaasatti horee bulchaa magaalaa Hadhaayyee mataa gadi qabachiise. Hundi isaaniitu waan dubbatan dhabuudhaan wanti dubbatanii fi wanti hojjetan mukatti jalaa tumuudhaan timuudhaan cinqii keessa galuudhaan hundi isaaniitu walga'iin akka yeroo birallee geggeeffamu qopheessanii jiranii walgeessanillee immoo guyyaan isaanii waan hin himneef anillee ammoo waan kana jedhee isinii himu tokkollee irraa hin qabu jechuu barbaadate qabooddeetti. Okay, galatoome obboleessa kiyya kadhumaan gaafii sii dhiheessaa achumaan goolamna. Ati akka ilma Oromoo tokkotti wanti kun akka tasgabbeessaniif wal keessaa akka naqatanii waan kana hojjeta jettamoo qondaalli yeroo hedduu makarfooniin uummata Oromoo xiqqeessuun beekamu kun uummata Oromoo kana yaadeetuma kana jedhe jettee yaadda akka ilma Oromoo tokkotti ati. An akka ofiiti yaadutti akka nammoo nama jiraata magaalaa kana keessatti ijaanis argaa jiru inni dhagahaa jiru innis ammoo itti yaadaa jirutti. Qondaalli kun tokkoffaa waa lama irratti hiikamuu danda'a. Tokkoffaan immoo cinqiin addunyaan isaan ijaan argaa jirtu akkasuma immoo ija Oromoota hunda itti garagale kana cinqamuudhaan ofii abbaa yakkaa of godhuu sodaatee ofirra dabarsuudhaan abbaa yakkaa godhee magaalattii tana akka warri magaalaa tana bulchu akka kana baatuuf kana gochuu danda'a. Kan biraadhaan immoo namichi kun isaan qofa osoo hin taane akka naannootti illee anillee ka beeku atillee ka beektu uummanni kun duraan illee nu fakkaateeti
ummata keenya miidhagina sudhaadhee kaafnu taatee hawaasni keenya bilchaa naannoo amaaraa jala jira jibbuus jaalatus osoo fedhee hin taane ammaaf jechuudha. Uummanni kun osoo wanti buqqa'e kun nama moo bineensa hin jedhin inuu ammoo akka nuti sabni godina takkittiidhaa tuni akka inuu yakka biraa hojjennetti miidhaa naannoo nurratti geggeessaa jiran namoonni beeka kun waan nu yaadamee osoo hin taane siyaasaa ofii isaaniiti narra kufti moo sirra kufti jedhanii nama irra kuftu walirratti barbaaduu fakkaata jechuudha. Hayyee ulfaadhu obboleessa keenya akka ajaa'ibaatti adda nuu baafteerta ulfaadhu mee uummata keenyaan kanuma carroomeeti dhaamsa waan qabduuf Oromoo biyya keessaa biyya alaa jiraniif. Ani hawaasa keenya wanti dhamuuf uummanni keenya xiqqaa guddaa guddannee osoo qaamaan guddachuu hin taane guddannee sammuun guddachuu qabna jechuudha. Gaafa rakkoon tokko nutti dhufte gaafa ammoo nagayaa addaan beekuu qabna jechuudha. Gaafa nagayaadhaa bikka jiruu fi waan nutti deemuu fi waan itti deemnuu fi waan bu'aa nu qabuu fi waan bu'aa hin qabne yoo kan hin beekne taate rakkoodha jechuudha. Guyyaa rakkoo sun dhufte ammoo maal akka harkaan qabannuu fi maal akka gadhiifnu kan akka nu dalagu kam akka nurratti dalagullee beekuu qabna. Kan biraan hawaasni keenya yeroo rakkoo keessa kan namoota fuuldura jajjaban qeerroo ajabtuu halantu siyaasaan ummata kana waliin dhaabbatu dhabdee dhimma ishii fi jabeen ishii dhiirummaan ishii fi gootummaan ishiidhaa nu boonsa jechuudha. Garuu ammoo wanti nuti akka obboleessatti akka ilma Oromoo tokkotti illee dhaamuu fi barbaadummaan keenya gaafa rakkoon dhufte miidiyaa namaa komachuu osoo hin taane ofii isaatii of taheetillee akkasuma nama of taheetu namaa tahaa of tahanii hawaasa keenyafillee ta'anii namaa ta'uu danda'u qaban malee namaa ta'anii of dagatanii gaafa bilisummaa naa yaadanne jedhanii miidiyaa kaawwan komatantu mul'ata. Kun ammoo dogongora mataa keenyatti malee dogongora miidiyaa sanii osoo hin taane dogongora nuti keessa jiru jechuudha. Yeroo ammatti hundi keenya ol kaanee qaamaa fi qalbiin harka wal qabannee diina nu keessa jiru hunda addaan barannee waan nu fi waan nu miillee addaan baafannee yeroo teenya tana qilleensarratti bubnee afaanillee waan agarre dubbannee diina cinaa dhaabbannee diinamillee ofirratti kaafnee waan hin taane dalagurra wanti nuti hojjennu bifa tasgabbiitiin bifa waliigalteetiin bifa wal dhageettiitiin nama wal dhageettii qabu nama ammoo wal bira dhaabbatetu waa tokko dalaguu danda'a. Wal bira dhaabbannee qaamaa fi qalbiidhaan miidiyaa kanallee haga tokko guddifannee kan qorallee miti kabiratti illee daballee barree akka guddifannee hawaasa qaamaa fi qalbiin isaadha gootummaan uumame kana miidiyaan illee dhugaa isaanii gadi baafnee hawaasa propagaandaa sobaatiin uummata keenya miidhaa jiru kana cinaa dhaabbannee isaan falmuu danda'uu qaban jedhanii uummanni keenya hundi isaaniitu ilmaan Oromoodhaa ka biyya keessatti fi ka biyya alaa hundi isaanii haa galatoomanii isinillee ammoo warroonni akkasuma itti gaafatama raadiyoo madda nageenyaa taatanii hawaasa keenya illee tajaajiltanii uummanni keenya rakkoo keessa akkamiin ta'a jettanii hawaasa keenya bira kaadhaa inni ammoo akka dhaga'u jettanii obsinii hangisan ammoo duraan jabaadhaa har'a isin agarre malee bo'u kan isiniin bo'u akka taatu isin. Hayyee bulcha keenya ulfaadhu maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaatiin hedduu ulfaadhu siin jenna. Hayyee illee nageenyaaf jiraadhu.